Kiristaanonni hundi baga gammaddan. Aappii ajaa'ibaa kan ta'e, faarfannaa hunda bakka tokkotti kan qabu, sirna galatoo hunda kan qabu, guyyoota tokkoo hanga torbaa kan jiran, seemasaa waliin, hiikasaa waliin kan qabu, aappii baay'ee bareedaa kan ta'e isin qabadhee dhufeen jira. Aappii kana isinis immoo buufachuudhaan akka itti fayyadamtan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisa. Egaa aappiin kun faarfannaa guyyoota tokkoo hanga 30 jira kan of keessatti qabu. Egaa aappiin kun sagalee isaa waliin qofa osoo hin ta'in barreeffama isaa waliin kan kaa'ee kan isin barsiisudha jechuudha. Akkuma asirratti argaa kan arginu yeroo daddabarsaa jiru akkuma argitan kan aappiin kun guyyoota tokko hanga 30 zeemaa isaanii waliin sagalee isaanii waliin kan qabanidha jechuudha. Egaa sirna qiddaasee bittis immoo karaa bukkeetitti yookiin karaa cinaatitti dabarsinee ilaaluu dandeenya. Sirna qiddaasee guyyoota wiixatarraa kaasanii hanga sanbata guddaatitti guyyoota torban hunduma isaatu hiikasaa waliin kan qaban. Hiikasaa waliin, zeemaasaa waliin hunduma isaa qabatee kan jiru aappii baay'ee bareedaa kan ta'e. Kanaaf aappii kana buufattanii hundumti keessan itti fayyadamaa. Warreen miidiyaa kanaaf haaraa taatan immoo laayikii fi sabiskiraayib gochuudhaan barnoonni kana booda darbu akka isin biraan dabarre isin gargaara. Akkasumas immoo obboloota keessanii biraan sheer godhaa akka hin akkasumas immoo akka dhaggeeffatanii akka baratanii jechuun barbaada. Egaa kallattiiwwan ammoo gara aappii keenya buufachuuf kan deemnudha. Aappii keenya buufachuudhaaf immoo kallattiiwwan karaa pileestoorii keenya kan bannu ta'a. Pileestoorii keenya ni banna. Pileestoorii keenya erga buufanneen booda pileestoorii keenya seenna. Pileestoorii keenya erga seeneen booda pileestoorii keenya seenuudhaaf wantoonni pileestooriin keenya iddoo kana jirudha. Iddoo kana pileestoorii keenya iddoo kana jira. Kallattiiwwan pileestoorii keenya ni ta'udha. Pileestoorii keenya erga seeneen booda isheetiin immoo kallattiiwwan bakka riisarchii hojjettoonni ta'udha. Riisarchii hojjettoonni argatu kan boodatti iddoo riisarchii hojjetan ishee ta'udha. Iddoo riisarchii hojjetan iddoo ishee ta'udha booda kallattiiwwan immoo achirratti tichi piroo yemmuu jechuudha. Piroo jennee kan barreessina. Erga barreessineen boodatti kan dhufee jira waan ta'eef dhufeera kallattiiwwan isa sammuu xuphinaa jechuudha. Erga ta'uun boodatti kan ammas immoo aappiin keenya dhufeera jechuudha. Kan nuti barbaannu isa kanadha. Aappii biraa osoo hin taane aappii kana qofaadha jechuudha kan nuti barbaannu. Aappii kana qofa jechuudha. Ishee kana qofa barbaanna. Wanta biraa wanti nuti barbaannu wanti hin jiru. Kanaafuu amma kallattiiwwan immoo aappii keenya ni tuqna jechuudha. Aappii keenya maal godhanii ni tuqna. Aappii keenya erga tuqneen boodatti egaa ani instaal godheen jira. Ani aappii godhuu bichaadha. Isin immoo instaal godhanii jechuudha. Yookiin immoo isin immoo ni buufattu jechuudha. Kan fadhiin jaalala ta'eef kanaaf kallattiiwwan immoo aappii jedheetanii seenaa isin immoo instaal gootanii aappii gootu jechuudha. Egaa kallattiiwwan aappiin keenya bifa kanaan nu banee jira. Aappiin keenya erga bifa kanaan nu baneeti aappiin keenya bifa kanaan erga nu baneeti ooppiin erga hin jedhee kallattiiwwan bifa kanaan na dhufeera. Bifa kanaan erga na dhufeen boodatti immoo kanaaf bakka kana tuquudhaan aappii riiviyuu kan jedhu kan nan tuqa. Aappii riiviyuu kan jedhu kan tuqa erga tuqeen boodatti or jedhee raawwadhisan barreessa jechuudha. Or 7 jedhee raawwadhisan or jedhee lakkoofsa 7 jedhu tuqee riisarchii jedha. Egaa riisarchii jedhee raawwadhee dhufeen jira. Erga naan dhufeen boodatti immoo ishee kana nan tuqa jechuudha. Ishee kana gadi tuqa jechuudha. Gadi tuqna ishee kana ni tuqna. Kunoo nu dhufee jira waan ta'eef. Kunoo nu dhufee jira. Isa kana dhoofuudhaan immoo gara gadi buunee yeezootir masmoor jedha kan ta'u. Faarfannaa yeroo hundaa faarfannaa yeroo hundaa kan jedhu immoo adda baafnee instaal goona jechuudha. Ishee kana instaal goona. Kallattiiwwan ishee kana gadi tuqna jechuudha. Amma ishee kana gaafa tuqnu kallattiiwwan aappiin keenya nu dhufeera. Aappiin keenya kan nuti barbaannu isa kanadha. Aappii keenya kallattiiwwan aappii keenya kan tuqnudha. Kanaati aappii keenya bifa kanaan nu dhufeera. Kan nuti barbaannus kanuma. Aappii keenya immoo faarfannaa keenya immoo yeroo barbaannu faarfannaa keenya